Ashama harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota Muhammad Oroto akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii egaa har'a keessummoota lama bitaa fi mirga asitti qabadhee dhufeetiin jira. Keessummoonni kunis eenyu jechuun keessan hin oolu. Egaa kun maamila keessanii kunis immoo isiniif haaroo ta'uu mala of duraaf maamila keessan ta'uu mala yeroo biraa taate jechuudha. Raayil Tajiitii fi Abdul Qaadir Umar wajjin gaafiif deebii kan goonu ta'a. Wanti ani gaafachuuf deemu jechoota hayyoota Oromoon hayyoota gootota hedduudha qabdi. Kanaaf gootota ilmaan Oromoo kan aarsaa meeqa kafalanii afaan kana akka haasofnuu fi akka ittiin mataa ol qabannee waliin yaada jijjiiruu dandeenyu kan wareega qaalii itti kafalan maqoota isaanii bara baraan guyyaa guyyaan osoo yaadannee nutti xiqqaata jedheetiin fudhadha. Ammaaf jechoota isaan lafa duukaayantu jira. Jechoota isaanii kana keessa deemnee ani immoo maqaa jechoota isaan jiran nan dhiyeessaa fi maqaa gootota isaanii dirqama lafa naaf keettan jechuudha. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya nagaa gaafadhaatii nagaa isin gaafatanii achi booda walitti deebina. Mee Raayil Tajii daawwattoota keenya nagaa gaafadhuuti gargaafii kenna ceena achi booda immoo itti aanta. Hayyee hordoftoota kabajamtoota Muhammad Oroto ashama harka fuunee irra hordoftoota daawwattoota keenya gara Abdul Qaadir isin dabarsa nagaa isin gaafatu achi booda gara gaafii kenna dabarra jechuudha. Hanga xumuratti dhufan tura Abdul Qaadir nagaa gaafadhu daawwattoota keenya. Ashama harka fuunee jirtu hordoftoota kabajamtoota fi hordoftoota Muhammad Oroto fi galatoomi isin jedhagaa ulfaadhaa isin lachuu hayyama taatanii bakka kana argamtanii seenaa ofii dhaloota keessan of duuba deebitanii abbootii keenya hayyoota keenya gootota keenya yaadachuun waan guddaadha. Nama hayyoo fi gootota ofii irraanfatu rabbiin hin taasisin isin jedha dhaloota irraa dhalootatti akka dabrullee abdii guddaadha qabna. Amaanaa isaan nurra kaanii dabranis galmaan ga'uufis akka ofiin irraanfanne ba'aan dhaloota kanarra jira isinirra jira isiniin jedha. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya gamanumaan gara gaafii keenyaa seenaa hanga xumuratti nu faana tura isiniin jenna. Gaafiin eenyurraa eegala? Raayil Tajiirraa eegala hanga xumuratti. Nu faana tura isiniin jenna. Egaa gara feetan nu geessa dubbiin garaa nu baate garatti nu deebite jedhee xalayaa cicciree namni nyaate eenyu jedhamame gootota Oromoo keessa. irra naa deebii jecha isaanii sanii jechuudha. Gara feetan nu geessa dubbiin garaa nu baate garatti nu deebitee jirti kan jedhe eenyu gara feetan nu geessa jedhee xalayaa isaan nan san xalayaa icciitii san cicciree nyaatee gara feetan nu geessa dubbiin garaa nu baate garatti nu deebitee jedha. Hayyicha Oromoo gooticha Oromoo qabsaayaa Oromoo kan dhiigan karaa nuu sararee karaa nuu saaqee deeme suni eenyume. Hayyee hordoftoota fi kabajamtoota keenya kun gaafii guggugaadha. Yaaluun irratti yaaduun mirga. Yaalu maaliif gaafii guggugaadha. Isaanis koomentii jalatti nu barreessanii anis immoo asiin sarkoo qabu. Of duraaf immoo amma dhabdes of duraaf immoo gootichi sun eenyu akka ta'e sirriitti as keessatti barreessitee dhalootatti dabarsitatillee. Hayyee hordoftoota fi kabajamtoota keenya yoon dogoggore ni yaala garuu yaala daddaftee deebiin deebistu. Homaa rakkoon qabu yaala. Useen Buneedhu. Kafeete jechuun mirga qabdaa garuu Useen Bunellee goota Oromooti. Jechoota kana kan fayyadame dubbiin garaa nu baate garatti nu deebite kan jedhe garuu isaa miti. Innis yaala. Uma jedhe qaba. Ni yaala. Hayyee hordoftoota fi kabajamtoota keenya harkana yeroo lammataatiif dogoggorra silaa maaliin godha na caaluu isaatii Abdul Qaadir akka nan caalle deetinan iyyaa jira. Kanaaf adamsaaduu. Adamsaaduu. Argattee jirta. Egaa dubbiin garaa nu baate garatti nu deebite jechuudhaan gaafa diinan qabamee diina harka diinaa seenu xalayaa barreessee deemuun xalayaa icciitii qabsoo ittiin gaggeessu san fuudhee dubbiin garaa nu baate garatti nu deebite jedhee xalayaa nyaatee mana fincanii seenii xalayaa nyaatee dubbiin garaa nu baate garatti nu deebite bakka feetan nu geessaa jedhee
Maaliif sababni kuni innis immoo xalayaan sun argamurra lubbuun isaa baduu waan murteeffate maaliif xalayaan sun yeroo harkaa bahe gaaga'ama qabsoo sanirra waan geessuuf jecha wanta isaan barreessan garuu nuti yeroo ammaa kana keessatti hiccitii qabanna dubbiin kun hiccitii wal qabata. Aywa garuu amma wanni naan galiitu jira dhugaan dubbachuuf. Xalayaa sani dubbiin garaan baate garaatti nu deebitee kan inni beeka. Xalayaa san isaanumatu seera san barreessee mitiire? Xalayaa san osoo bobba'aa jiranii qabaman. Qabamanii jennaan mana fincaanii seenee xalayattii san cicciree garuu xalayaa san osoo wajjin qabame hiccitii guddaa tubaya. Hiccitii saba guddaa tubaya. Hiccitii jaarmaa sanii tubaya. Kanarra dubbiin garaa nu baate garatti nu deebite bakka feetan nu geessaa jedheen xalayaa cicciree nyaatee garatti gadi fixee jechuudha. Dubbiin kun iccitiidhaan wal qabataa tokkoffaa akkasumaan. Kanaaf hedduu ulfaataa galatoomaa isiniin jenna dubbiin garaa nu baate garatti nu deebite kan jedhe Haaji Adam Saaddoti. Kanaaf kan itti aanu eenyu gaafanna? Abdulqaadir. Itti qophoofte? Itti qophoofte na fakkaata. Abbaan haqaa yookaan dhugaa qabu. Abbaan haqaa yookaan dhugaa qabu. Cal'isullee diina namarratti koraa. Abbaan dhugaa yookaan abbaan haqa qabu yoo cal'ise diinni namarra ol koraa. Namarra ol baa. Kan jedhe gooticha hayyoota qaroota ilmaan Oromoo dhiigan karaa nu bananii akka afaan kana haasoyna akka afaan Oromootiin wal bira teennee wal jijjiirree yaada keenya ibsachuu dandeenyu kan nu taasisedha jechuudha. Gootichi kuni eenyu maqaan isaa nuuf ibsuu dandeetta? Ayyee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya amma carraan ana natti fakkaata carraan nagahe. Ammas jechoota lama jedhe namni sun keessaa deebisuu ni dandeetta. Namni bilisummaa hin qabne jedhe. Namni bilisummaa hin qabne sareedhaa jedhe. Keessattuu saree fayyaa hin qabne jedhe. Namni bilisummaa hin qabne sareedha. Keessattuu saree fayyaa hin qabne jedhe namni sun. Hayyichi kun gootichi kun eenyu laata dhiiroo? Gootichi kun kaahii yaalaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa isinis waan nuti yookaan waan inni dogongore yeroo chaanala kanarratti nu barreessuu dandeessu. Hayyoonni Oromoo waa baay'ee jedhanii waa baay'ees dalaganii garuu nuti amma yeroo teknooloojiin bal'ate kana keessatti isaan yeroo sanitti yeroo qabsoo kana jalqabsiisan lukaan deemaniiti xalayaadhaan deemaniiti kan qabsoo Oromoo kana har'aan gahanii nu biraan gahan jechuudha. Nuti maaliif waan isaan dabarsan waan isaan jedhasan dirqama beekuu qabna yoo hin beeknes immoo baratuu qabna. Namni bilisummaa hin qabne sareedha. Saree keessallee saree maraattee namni jedhe ka beekaa Oromoo qabsaa Oromoo ganamaa kan ta'e jaarraa abbaa gadaati. Sooressa jaarraa abbaa gadaatii argattee jirta hedduu galatoomii gaara. Sooressa jaarraa abbaa gadaa namuufuu ifa namuu ni beeka. Egaa biyyoota Arabaa kana keessa nama argitanii keessattuu biyya Yemen kana keessatti amrii ta'eeyyuu kan inni asitti du'e asirraa gara biyyaa reef isaa gale. Gara biyyaa gale biyya Yemen kana keessatti du'e. Naannoo Kabjii jedhamti moo eessa jedhamti naannoo gara sana magaalaa sanaa keessa gabaabumatti. Egaa sooressa jaarraa abbaa gadaa kan argitanii aarsaa hedduu kafalee wareega hedduu kafalee Oromoo tana akka isiin afaan kana dubbattu afaan kana qabsaa'ota hedduu kan akka isaa hedduu dhabne jechuudha. Har'as immoo isa dhabnullee seenan isaa dhalootarraa dhalootatti darbee nu bira ga'ee jira. Nu bira immoo gara ilmaan keenyaa darbe. Egaa gaafiin itti aanu Raayil itti qophaa'e. Itti qophoofte? Niyyaadha. Itti qophoofte? Niyyaadha. Waan dandeessee deebisuus baannaan niyyaadha. Gabrummaa dandeenyu hiddaan buqqifna yoo dadhabne ilmaan itti guddifna. Eenyu jedhe? Raayiliin gaafate. Gabrummaa hiddaan buqqifna. Gabrummaa dandeenyu hiddaan buqqifna. Dadhabnu ilmaan itti guddifna. Gootota ilma Oromoo keessaa hayyicha ilma Oromoo keessaa eenyu inni? Nama yeroo jalqabaatiif xayyaara xaaliyaanii xayyaara Minilik lokoftoriidhaan gaaraa buuse. Xiyyitii takkaan
Sadaasaa Birruu. Taaddasaa Birruullee seenaa addaa qaba. Ishee. Ani beeku. Waaqoo guutuu jedhu. Jeneraal Waaqoo Guutuu goota baddaa Baalee jedhaniin gaa akkas Ni dura argattee jirti Waaqoo Guutuutii argattee jirta. Hamilee naa kennaaf ilmaan gootota irraa yoo dhalatan hambaan gootota akkanatti gaa gootota isaanii hin irraanfatan jechuudha. Na jalaa dhahee sodaachaa deemtee argata. Waan sodaattu hin qabdu gabrummaa hiddaan buqqifna Yoo ta'u waan dadhabne ilmaan itti guddifnaa jedha. Jeneraal Waaqoo Guutuutii goota baddaa Baaleetii jechuudha. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya gaafiin kenna akkuma itti fufetti jira gaa baay'ee nama gammachiisu. Maaliif hayyoota isaanii gootota isaanii hin irraanfanne yaadachuun seenaa isaanii qorachuun dhaloota irraa dhalootatti dhufee akkuma isin argitan kanatti gaa akkuma har'a akka afaan keenya bakka kamittuyyuu dubbachuu dandeenyu yaada keenya ol jijjiiruu kan dandeenyu kan nu taasise gootota kana yeroo bara baraan osoo hin taane dhaloota irraa dhalootatti kan yaadanna jechuudha. Hedduu galatoomaa gaarii deebiftanii isiniin jedhaa itti aansuudhaan. Abdulqaadir qophooyite. Namni kun artistiidha. Artii yeroo artiin Oromoo dukkanaa yeroo dukkanaa san yeroo afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhan san yeroo afaan Oromoo dubbachuun qaanii ta'e san yeroo afaan Oromoo barreessuun sodaa ta'e san afaan Oromoo dubbachuun keessatti qaanii ture san sodaan ture san kan gadi ba'ee afaan Oromootiin sirba akka sirbamu karaa banee karaa saaqee wareega aarsaa itti kafale sun eenyu weellisaa kam akka ta'e maqaa isaa naa ibsita maal jedhee bira kute rumaa mannaa du'uu naa wayi kanaaf hin fincilee gaggalagale. Namni kun artistii beekamaadha. Yeroo ammaa kana keessatti inuuyyuu ilmoon inni dhale yeroo ammaa kana keessatti yoo yaadattan isiniifuu himeetiin jira bargaa. Ilmoon isaa yeroo kana keessatti seenaa abbaa isarraa fuutee yookaan yaadattan taate interviiyuu godhanii turanii akka ajaa'ibatti waan abbaan kiyya natti dhiisisan galmaan gaa jettee kutattuu akkasii rabbi ilma nu haa kennu nullee kutata akkasii rabbi nu haa godhu. Egaa artistiin sun eenyu? Artistiin sun namni barsiifuu himee jira. Naasiif himee jira. Kan yeroo ammaa kana intalti isaa bakka isaa buutee qoma of dhooyitee Usmaayyoo Muusatii iddoo galatoomii. Egaa mucaan sunillee saartuu Usmaayyoo Muusaa jedhamti. Abbaa ishiiti jechuudha. Seenaa isaa seenaa Usmaayyoo Muusaa yeroo ammaa kana keessatti kitaaban qopheessitee barreessitee qilleensarra oolchitee jirti jechuudha. Bakka kamiyyuu argachuunis ni dandeettan. Googlii seentan bakka kamiyyuu seentan seenaa Usmaayyoo Muusaa akka ajaa'ibatti argachuu dandeettan jechuudha. Artistiin kun artistii Usmaayyoo Muusaa bara dukkanaa keessa bara dukkanaa bara afaan keenya dubbachuun qaanii ta'e sirbuun qaanii ta'e sodaa ta'e kan namni sodaanne san keessatti sirba jechuudha. Usmaayyoo Muusatii seenaan bara baraan yaadata. Hedduu galatooma.